jaalatamtoota kabajamoo qophii dhaddacha dubbii teennaatiin yeroo gargaraatti namoota siyaasaa jaarolee biyyaa abbootii gadaa artistoota warwaan isaan irratti uummata Oromoo waan isaanii dhaga'uu barbaadu namoota gargaraa qabanii dhiyaachaa turree sababa kakkaatiin jidduu tan keessa namoota qaamaa waan hin arganneef sagantaan kun torbaantu guyyaa cuftan dhiyeessuu hin dandeenye. Kataatuuti ammoo yaalii jajjabdu goonuun namoota waraan bilisummaa Oromoo keessaa namoota arganne sanii dhiyeessuuf jirra. Waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Soddon Booroot keessummaan ta'een tardhaab Liban Gurraachaati. Liban Gurraacha waraan isaa Liban Gamboorana Heekka Chochoo waraanni kun jidduu tan keessa mootummaa waliin lol jabar ture. Lol kanaan namni hedduun dubbatama gam lamaaniyyuu jechuudha. Ajajaan waraana kuniin waraan mootummaa nurrabban haala barbaachisa ta'een ofirratti himne nama hedduu irra jeemne injifannoon gallee jedha. Hammaleellee waraan fuulduraaf nu deemuu jiru ofirra qolachuuf loltoota haaraa leenjin hardhee eebbisiifne jedha. Ajajaa waraan bilisummaa Oromoo gam Liban Liban Gurraacha bilbilaan haasofsiifne garisaa dabarra. Ayya ajajaa waraan bilisummaa Oromoo gam Liban Cibraa Soddon Booroo Liban Gurraacha Bagjiraati. Bagjiraata. Ayya Libe mee dhiyoo tana waraan guddaa gubbaa jirtanii jecha dhageenye waraana mootummaa Itoophiyaa waliin wal lola turtan jedhanii waraanni sun naannoo torbaan lama deemee achiin duuba oduu teessan dhabanii waraanni dhaabbatuma jira. Lolli hanga bilisummaa dhaabbatu miti akkasuma lolli turree waraana godin sadii kanaanoo kanatti gurguranii godina hojii baa kana ayye godin Booranaati godin Baaleerra dhufe harmatti makalaakiya poolisii milishaa humnooti kun hundin walitti dhufaniitiin harmatti walitti argamaniitiin jedhan hunda keessummeessinee ofirra deebisne dudhabamsiisu lakkisi nam tokkollee nurra madeessu hin dandeenye maal jennaan taayoo haqaatiif dhugaa irri waan jirru. Ayye waraanni kun godin Boorana irraa isan tajajame galaan taakkee dhufee waladha turtanii bakka meeqa walitti buutanii bakka meeqatti irraantanii amma maal gubbaa jirta? Iddoo lukaasni eega jalqabameetiin jedhe guyyaa 12 walitti turre. Kan ammoo hanga walitti turreetiin jenne tani lolli guyyaa keessatti yeroo gar 10 walatanii jechuudha. Kanaaf waanillee tattaaffii garana taakuu yookaan tattaaffii garan sochoo waan imaltan waan irra jiruuf kanaaf nulleen ittisaa waan turte du'aalee isaa hanga ammaatti garnam kudhanii afurii moo akkasi nutti dhiyoo reefa lafeen walti guurre waan waraabeessi nyaateetiin jedhu walti guurre dhiyoo waallee jechuudha reeftanii dhukaasuu hin dandeenye jechuudha. Ayyaa isan waraan kana guutuma guutuu dhooftanii rukuttanii nam irra jeeftan nam jeeftan sunu reef hin kaafne nutti awwaalee jettan namooti san awwaaltan meeqa qaama kam keessa makalaakaa moo raayyaa jechuun raayyaattis biyya keessa moo uummata keessa moo poolis keessa moo nama akkam namni sanii bira baqatanii reefu guurtanii awwaaltan. Uummatallee namootaan maqaa bebbeenni faa namootaan beenu jaarollee akkasiiti ammoo haa ta'uuti guutuma guututti qaamni sibiila uffateetiin jirtu jechuudha. Raayyaattis uffateetiin jira kaan meeshaa humna adda uffateetiin jira. Kaan meeshaa uffata poolisii uffateetiin jira. Kanaafuu addaan hin beekamu jechuun maal jennaan yeroo saniif qindeessaniitiin akkasumas uffata itti naqanii waan tuulchisaa jiraniif. Okay, waraana keessanirra gama keessanii miidhaan isanirra dhaqqabu haatiin kan jettan atti muu dandeessi jira. Warri mootummaa barreessa ture baay'ee sammiidhu dubbatan namni isanirra ajjeesuu waan adda addaa Facebook irra gaaf jalqaba guddoo haasaa turu warri mootummaa maalti jirgam kan keeti waraan kan keerra namni wareegam jira. Wanti irra wareegam lakkisi uummata qabaateetiin jedhu uummata Oromoo guuttaniitti loltan taajjabaa ture. Kanaafuu gamteen mucaa tokko liixameetiin jedhe hawaasa keessa oduu waan hin seenneef hawaasa irraa odeeffannoo kan argachuu dandeessa jechuudha. Mucaa tokkin dirree taakkanee takkuma Liibane duulaniitti nagaan hin galle. Mucaa tokko nurra hin qiliixamne jechuudha. Amma waraani sadarkaa maal gubbaa jiru guyyaa 12 eegi walaataniin booda akkamitti addaan baatan akkamitti gargar galtan? Lolli keenya sila hanga xumuraatti hanga bilisummaa sila kan itti fufaa ammoo ammatti warrumti tasgabbaa'eeti nurra dhaabbata addaan deebi'ee waan jiruuf malee lolli lol murkaati lolli Itoophiyaan guutuun itti qophoofteetiin Cibraa Soddon Booroo cabsuuf itti malteetiin gadhufte. Kanaafuu lol murkaa kana ofirra hanga warri baaneetiin jirtan karoora warra fashaleessineetiin jirra jechuudha. Cibraa Soddon Booroo guyyaa lama keessatti harkiin kennachiifna hin cabsina kan jedhu dhaadannoo warraati. Guyyaa lama keessa cabsuu miti Cibraa Soddon Booroo iddoo inni qabate
baasee tinjir irra yoo buqqistanii tinjettanii nutti akka keessan jira ka jedhu dhaadannaa hooggantoota cibra soddon booroot maraatii jechuudha. Kanaaf lolli kun lol morka waan ta'eef hanganatti dur dhaabbanneetiin karoor warra fashaleessuu dandeenya jechuudha. Deebisee ammoo sagantaa cittaanu itti karoorfanneetiin akkaataa itti lollu nutti beekaa jechuudha. Waraani mootummaa dhiifama kan isaan loluu jiru sun amma ees jira? Yaa ofirra galgale yaa warri fi deebimoo ees jira? Galaan gammachiisa gamgarriitiin maal naan iddoo sulleen dunu qabanneetiin jirru miti gamasum jira galaan gamamu kan dhufee iddoo malka gubaasan man uummataa gubaa qabeenya uummataa barbadeessaa akkasumas deebi'eetima firaashii waan akka shubbaa shaayii keessa dhuganii waan akkana kan guurrate gurgurachuu jirti jechuudha birri kudhanii. Biliiban gurraacha warri meeshaa uummata gurgurat kaasaam ka birri kudhanii natettuun kun een. Mootummaatti akkan tocha mootummaatti gocha kan raawwachuu jira uummati sadarkaa dhiiroo kalees isan najjeefnu jechuu jirtan harka ammoo mankeen seettanii qabeenyi irra saamtanii barbadeetuu jirtan achi kun maal jennaan takkoon hin jirtu mootummaa taaree akkan godhee ammoo mootummaatti sanii bita ka jedhuuni maanguddooti yayyaamuu jirti jechuudha. Shaneedha warri shanee saniin jedha shanee uummata gaargalchiit ka uummata keen garboomsiit bilis uummata baamnaaf duullee jedhan isan uummata gaargalcha turtanii biliiban uummata garboomsuu jirtanii daba mootummaan jira kan uummata irratti hojjettanii beektu. Uummati keen yoo nuti jiraaninayyuu ammas lubbuun jiraachuu hin danda'u jechuudha. Uummati keen uummata Oromoo jedhamee maqaa waaman kun waraana bilisummaa Oromoo jiraachuu fi uummata Oromoo jedhameeti waamamuu danda'e jechuudha. Uummata Oromoo garnamaa 27 amma xiyyitiidha ka jedhu kaabinee godina Booranaatiif kaabinee godina Gujii kun waliigaltee xiyyitiin akka qaamotaan nam 26 suniin kan rukutamanii ajaji dabreetiin jira jechuudha. Qaamotaan kan amma iddoo warri itti baqatetti barbaadu warri itti qophaa'ee galgala diiram sochii taasisuu fi wantoota akkasii marii irra jiran jechuudha. Iddoo warri jiru ammoo qaamsa lubbuu isa bararuuf irra ittisuu jirra jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo sabisaatiif bahee uummatum kanaaf baane uummata kanaaf qabsaa'aa jirra. Uummata keeyyoo miidhaa irraan bifneef jennu malee mucaa tokko ka guyyaa tokkoof dogongoraan rukutame yookaan gam keenaan afaanillee arrabsamee hin jirtu jechuudha. Am warri mootummaa yeroo baay'ee abliibe nadheen dhiirsi nadheen irra fudhatanii dubra haadhi irra fudhatanii waan safuu mata cabsi tolchitan jedhan yeroo deddeebiin maqaa keessan kan kaasanii dhaga'ama. Warri kun maalirra ka'e akkan isaniin jiru warri mootummaa? Qaamni tokkiin beekta gaafa namni tokko gaafa wal jibbeetiin jedhe jabinni walii isilaannimu laafinni waliitii fi maqballeessi walirra tataa jechuun maqballeessi illee irratti hin qabnu gochumin hojjete kana kan jenneetiin itti himna miidiyaalee gargara waan qabuuf waan maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessa waan uummata keenya biratti jibba maqaa wantoota akkasii nutti fayyadamaa jechuudha. Miidiyaalee soba hedduu waan qabuuf miidiyaalee soba suniini soba barsuu jira jechuudha. Gosa mucaa tokko irra jeesinu nam jaatama jeefne jetteetiin kun ammoo walgala diirama horii uummata irra guurani maallaqa uummata irra guurani uummata miskiinoma tokko hin qabne maallaqa irra guurani gaal bitanii fi nyaachisaa jiran jechuudha. Qaamni nama ajjeeseetiin jedha akkuma nuna suura isaa poosti godheetiin sitta agarsiisanii yoo qawwate inni tokko cabsu tokko lafa fuuteetiin jetti sila waddeetiin iyyiti. Ayyaa biliibaan ulfaat armi irratti ragaa xiyyaa fakkeenyaaf namoota du'an kan ijeenneetti nallee bira ergite turte ragaa qabdan mootummaaleen akkan jedha ragaa qabdan ergad jennaan erga turte amma nama waalti ragaa qawwee 14 hiittanii qawwee sanii hiittan sun iyyuu warri mootummaa iniinne qawwum isaanii suura kaasan isaniin jedha namoota du'an sun ragaa waliin waan naa ergitiin qabda. Addeenaanis waraabbi Maabotaan awwaalameetiin jedhani kaduwaniitiin erguu danda'a jechuudha. Abliibammee akka waligalaatti isaati amma Itoophiyaan filannoo jedhanii bakka cufatti filannoodhaan laf gargalchuu jirani. Waraanni bilisummaa Oromoo filannoo Itoophiyaa tabaanan tan akkamiin ilaaltan? Kumaara filannoon Itoophiyaa kaarta namummaa taphata malee Itoophiyaan mana bunaati jechuudha. Man bunaa maatiin tokko yoo nam 20 taateetiin jedhu nam 20 suni bulchiiti bir dhufee farrama. Jedheeni akkaataa saniin waraqaa guuraa ture. Nulleen harka guurreetti ergaa ture. Dura gubaa turre jechuudha. Akka sababa waraqaa kan kaan biqaateetiin jetteeti filannoo duratti deebiidee ammoo deebiin tokko lafa kaatee hiriir deeggarsaa jettee bulchitee kan nu waamtee jettu. Jechuun wanni kun waamaa karatu warri taphachuu jiru malee filannoo
wajjin dhaabbate wajjin adeemsii jechuudha. Ayyaa biliiban filannoo sun qarxaasii guurtee kasiin uummata qoodisuun jala guurree guba turree naan jette sabab suniif filannoo dura dheeressan jettan guba turtanii armaan dur kaartii filannoo. Waajjir warraayyuu keessa guuraa turre waajjir warraa kaartii tokko fakkeenya bulchiisoo taateetiin jette kaartii tokko bulchiisoo tokko kaartii dhibbi shanii fasti kennite meeshaalee gandisanii namootaan akka ta'eetiin jette kasi jaljal jiran suni barramsiisii jette akkaataa saniin ergaa turtee jechuudha. Bulchiisaan ilaaluun tokko yaa bira waan kaartii jirtirra guuree biyya na kwatu waan dhugaa ta'e waan akka ta'e waan akka ta'e waan beeku kaartii sanirra fuunee posti godhaa turre jechuudha karaa miidiyaa gargaraatiin. Ayyem me amma filannoo tan gubbaatti soda nageenya mala akkasiin xumuramtuuf qaamoleen nageenya waliin gurmoomni hojjechuu jirraa jedhani. Lolli keenyani itti fufa waa'ee filannoo geggeeffatti moo maali geggeeffatti moo mootummaa dimokiraataa miti mootummaa barree qaamni danda'u irree qabsu kanaan alatti karaa siyaasaatiin furmaanni tokkollee bira waa qabamee waan jiruuf mootummaa kun mootummaa sammuun isa wayaadduu miti jechuudha. Mootummaa yaadni isaa garaati kaa'ame sibirin gabrinii jechuudha. Kana waan tokko bulchuu jiru maatii tokko keessa mucaa tokko bahee mootummaa kun naan ta'an jedheetiif falmi geggeesseetiin jedhe maatii sun nama 30 yoo taateetiin jedhe sabab nam tokkootiif jedhe mootummaa nam 30 hidhaa guuruu jiru kana akkaataa isanitti ilaaltan hin beeknu malee gam kennaane abdii kaleessa sirraan qabnu ammoo gam filannootiin gonkumayyuu yaanna akkasii kan waraan bilisummaa oromooti waa'ee dhimmi filannoo wajii qabaataa waan jedhama sun gam kennaan yaadamuu jechuu harka shanijjeefna boqqoqanajjeefna ibsaadidama jeefna akkaataa saniin uummanni nu jaalataa jedhuu jiru kan filannoo osoo hin ta'inuu kun falfala malee filannoo miti jechuudha. Falli kun ammoo deebi'eetuma qabxa warri diiga malee furmaatiin ta'uufi. Cibraan soddon boorootii fi cibraan oda adoolaa isan lachuu gujiif booran keessa bakka baay'ee sochootan. Bakka sochootanitti amma baadiyyaa keessatti akkam filannoo tan tolchuuf warri uummata walitti qabuu jira. Godhamuu hin danda'u. Waraanni boolli keessa galu kan boolli keessa gabba'ee alaabaa kala biyyitti dhaabbattee diirama itti gabbayeetiin baasuu hin dandeenye halkan boolli kee bule diirama boolluun keessiisu achumatti duun itti dhiitu achumatti nyaata dhugaatii itti fidanii kaa'ee waa'ee filannootiif sochiin taasisu jedhamuu hin danda'u jechuudha. Horiin gaaf alcheetiin ajjeesse lubbuullaa dabree la'in ciisaa sikka'uu hin danda'u ammoo itti ciisata. Kaniif malee waamaa bu'eetiin jedhee amma ciisachuu jira. Abbilii yeroo baay'ee waraan bilisummaa Oromoo kana lixa Oromiyaa keessa guyyaa 15 baafnaa jedhanii dhaaduu ture warri mootummaa isan lola ture hin baane dhiyootallee ammoo isanillee san qulqulleessin jedhanii isan hin baafne wagga sadeen dabra akkanum qulqulleessuu san qulqulleessuuf dhaadatan garuu san qulqulleessuu hin dandeenye isan umna kan warkan dur dhaabattanii loltaniin kan eessa fuutan gabaabsiin ariifanne finna. Amun karayu umnan leenjisee harkayu saate amma kanaan eebbiseessa kaabbeetiin nawaante umni saate amma kanaan eebbiseetiin baate booda ragaa qabatama waliin tukkasafuu erguu danda'a. Leenjiftoota haaraatti cibra soddon booroon leenjifame nama gamimenatti waan eebbitana. Yaa sanbooti xumurattee sagantichaa xumuratteetiin jedhee yeroo qilleensirra hojjetin jettanii waan jiratillee keessaan si ergaa jechuudha. Kanaafuu eebbirra jirtan ammayyuu uummati kun amma humnaaraatti isanitti dabalamuu jira. Humnaaraatti dabalamuu jira ammumayyuu. Isan akka waraan bilisummaa Oromootti maalan wanni isan karoorfattan? Karoorri isaa karooruma maan dura darbee jechuudha. Duulli kun namatti hin hubatini malee fakkeenya milisha duulchisan nurra duulchisanii humnattee jedhan ilmaanuma Oromoo miskiina ta'an wayii bitatti hin qabne wanti guuran nurra duulchisiisu jirani poolisii federaalaa jedhani guyyaa 5 akkas horiisanii waya itti naqan waan poolisii yookaan humnattee namni gootu jechuudha. Tokkoon duulli kun duula uummata Oromoo balleessuu fi tattaatti godhamuu jiru jechuudha. Uummanni Oromoo ammoo kan keessan nu banne ilmaan Oromoo miskiini waan wayii bita sababa shan birree dhibbi shaniitiin qataraniitiin nu badee qabkunini lubbuun isaatti baasu irra jechuudha. Maal irra birrii dhibbi shaniitiin ji'a fudhatte maatii xiyyaan jireessaa ka jedhe ammoo galuttuu hin beeku. Kanaaf duulli kun ammoo gam keenyaa nuti ilmaan Oromoo qulqulluu yoo taaneetiin diintuu dhaabbachuu yoo jiraam ammoo qaamni ammoo uummata Oromoo miidhuuf tattaatti jirtuni
Oromoo leenjiseetini garaachuu waraanaa. Kun duulli duul taasifamuu duul Oromoo balleessuuf taasifamuu jiru malee duul waraan bilisummaa Oromoo balleessuuf miti jechuudha. Abliibamme akka waliigalaatti misan gaafidhumaati waraan bilisummaa Oromoo ka cibra soddon boorootuuf cibra odaa doola waliin jirtani waliin loluu jirtani maal ka'ee jiran isaan? Iddoon qabanna isa gargara duullee iddoo gargaraatti taasifamee jedhe lola malka halluu irratti walitti dhufnee harkaanfi tokko wajjin fudhachuun jira ammoo walitti birmannaa jechuunillee yeroo diinii gam tokkirra walitti guugameetiin akkas jaarma tokko birmateetiin jedhe dullee walitti birmannaa jechuudha. Ammas akkasuma dur dhaabbanna ammas akkasuma ofirra ittisna Oma tokko fuudhuu hin dandeettu barachaa lolaa barannaa akkuma jenne sanitti dhaadannoo waraan bilisummaa Oromoo waliigalaati barannee lollee injifanne irraannee harkas injifanne culluqquu kan irri geenneetiin jirra. Ajajaa waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa cibra soddon boorootti.